Jirraa jirtu daawwattoota keenya dilbanni naanna'ee dhufnaani kan ONN irraa isinii dhiyaatu taateewwan gurguddoo torbee darbe keessa akka Oromiyaatti, Impaayera Itoophiyaatti, godina kanaatti, Afrikaatti, addunyaatti ta'e irratti xiyyeeffatamee kan onurraanti televezyiinii ONN irraan darbaa ture yookaan sabaa himaaleen kaanis dabarsanii gurra namaa guddoo hawwatan keessaa kan filannee deebisnee gurraa kan isiniin buufnudha gaafa dilbataa har'a guyyaan isaa keenyaan dhiyaanne irra jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin tura kan jennu kan har'a waliin dhiyeessinu ani Dassuu Duulaa fi waayila kiyya Badhaatu Taakkalaati. Kanaaf hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa kooti Badhaatu baga nagaan dhufte. Taateewwan gurguddoo jedhaman filanneetu kan nuti dhiyeessinu akkuma kanaan dura. Torbee kana keessa wanti ijoo cimaa ta'ee sabaa himaalee addunyaattis kan biyya kanaa keessattis kan hundurree irratti hojjenne keessaa tokko waa'ee barattootaati. Barattoota Dabaarqii Yuunivarsiitiidhaati jedhanii, Yuunivarsiitii Dabaarqiraati jedhanii garuu konkolaataa sana keessa isaanuma qofatu fe'amee jiramoo addatti konkolaataa qabatanii dhufanii kan jedhu tokko qaamni ibsa hin jiru tokkollee. Garuu barattoota Yuunivarsiitii Dabaarqii ukkaanfamee Oromiyaa keessatti godina Shawaa Kaabaa naannoo Gabra Gurraachaa gahanii kan jedhame oduu guddaa odeeffamaa kan ture torbee kana keessa ture. Kana ilaalchisee sabaa himaaleen gariin barattootni warri miliqan irraa dhageenye jedhanii odeessaa turanii boodarra mootummaan Oromiyaa karaa biiroo kominikeeshinii isaa dhugumadhaa barattoonni 167 konkolaataa keessa fudhatamanii deemaniiru. Kan fuudhee deeme immoo kan isaan jedhan Shanee fi Faannoodhaa jedhan. Oduun kun akka addaatti dhaga'amaa odeeffamaa kan ture tokko immoo karaa maatii barattootaati. BBC'n fa'aa Standardii fa'aa kan baasanii maatiin barattootaa mootummaan tarkaanfii fudhachuu didee ijoolleen keenya achi jalatti qabamanii hafaniiru bilbilanii horiin ammana fiddan malee isiniin gadhiifnuun jechaa jiru jedhanii mootummaa kumatanii jedhanii kan isaan gabaasaa turan sorbee kana keessa ture. Mootummaan immoo booda karaa kominikeeshinii biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin kan ibse harka caalaa gadhiiseera tarkaanfii fudhadheen barattoota ukkaanfaman keessaa harka caalaa isaanii gara 100 fi gara 60 ta'anii gadhiisiseera jedheera. Warri hafan immoo akka makaataan hin baramne. Isaa booda immoo kan dhaga'ame kan inni biiroon komishinii Oromiyaa karaa hogganaasaa Obbo Haayiluu Addunyaatiin yakka kanaaf kan jedhan Shanee fi kan isaan Shanee jedhanii fi kan Faannoo jedhan sana waraanni bilisummaa Oromoo immoo deebii kenneera. Waraanni bilisummaa Oromoo maal jedhee bakka ani hin oollee fi bakka ani hin goonetti maqaan ka'aa jira, maqaan balleessaa jira mootummaan. Kan immoo baddii isaa dhokfachuudhaafidha. Kan namoota sana ukkaamse mootummaa mataa isaatii qindoomina mootummaa gara olii jiran qaamota mootummaa gara olii jiran irraa fi qaama nageenyaa sadarkaadhaan jiran fi dabballoota gad-aanoo naannoo sana jirantu qindeessee. Kun immoo kan inni qindeessee fi tokko maqaan balleessuuf muudhaan waraanni bilisummaa Oromoo addunyaa irratti dhageettii argataa dhufe dhaaba siyaasaa fi kanneen siyaasaa fi kan waraanaa gaggeessaa jiru yaadnisaa erga Taanzaaniyaatii booda mata duree gurguddaa waan ta'eef kana maqaa nu balleessuu fi akka addunyaa nu jibbuufidha waan qindeeffatedha mootummaan. Dabballoota isaa qaama nageenya isaa sadarkaa dhakaa jiranii fi warra gubbaa jirantu kana qindeessee godhe malee nuti hin goone jedhee deebii kenneera jechuudha. Kan ammaatti deebii kan hin kennine Faannoo warra jedhamanidha. Kanaaf isaa booda immoo Addis Standard maal baasee isa dura komishinii mirga namaa Itoophiyaa 138 akka mootummaan gadhiisisee mootummaa Oromiyaa irraa dhaga'eeraa jedhee baasee ture. Barattoonni maatiin barattootaa immoo hin gadhiifamne jedhanii jechaa jiru jedhama immoo kana Addis Standard faatu baasaniiru. Inni mootummaan jedhees nuti hin agarree ijoollee nu galtes hin agarree jedhamees oduu guddaa sabaa himaalee gurguddoo Aljeeziraa irratti darbaa ture gaya tokko waa'ee barattootaati. Mootummaan waraana bilisummaa Oromooti jedheera jechuun Shanee jedhee waamu jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo mootummaadha. Qaama olaanaa dabballootaa fi humna nageenyaatti kabasaasasaa warra gadaanutu qindeessee godhee tokko ittiin qarshii irraa argatuufidha. Rakkina dinagdee qaba. Lammataa immoo nuummoo qaballeessee
bu'aa siyaasaa karaa dippiloomaasii argadha jedheetu kun immoo fashaladha. Mootummaan kan ufuma isaa ijaaree nama saamsisaa turedha jedhee deebii itti kenne torbee kana keessa. Egaa gama kootiin oduun bira jiru dhibee weerara busaatiin wal qabateedha. Egaa Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti dhibeen busaa babal'achaadha kan inni jiru. Keessumaayyuu Wallaggaa Arfan, Illuu Abbaa Booraa, Jimmaa fi bakkoota adda addaatti dhibeen busaa babal'achaadha kan inni jiru. Egaa keessumaa gandoota akka Limmuu Galiilaa, Giddaa Ayyaanaa, Eebantuu, Giddaa Kiiramuu keessatti namoonni guyyaa guyyaadhaan dhibee busaatiin kan isaan du'aa jiranii. Waldaan gargaarsa Oromoo yookaan immoo Ooraanii tibba kana gama fuula Facebook isaatiin kan inni ibseeni dhibee busaatiin uummanni keenya hedduun du'aa fi dhukkuboota hedduu saaxilamaa beelaaf saaxilamaadha kan inni jiru. Keessumaayyuu Horroo Guduruu Wallaggaa Arfan, Illuu Abbaa Booraa keessatti uummanni baay'een du'aa jiraadha kan inni jedhee gama fuula Facebook isaatiin ibse. Waldaan gargaarsa Oromoo yookaan Ooraan kun irra deddeebiidhaan karaa fuula Facebook isaatiin uummata keenya bira haa dhaabbannu, uummata keenya haa gargaarru jedhee kan inni baasaa ture. Dhuguma akkuma jette busaan kun tutture bara gara waggaa 3 deema keessattuu Qellam Wallaggaa fi Wallaggaa dhiyaa keessatti baay'ee miidheera bara darbillee. Waldaan ogeessota fayyaa Oromiyaa fi namoonni dhuunfaan dhaabbileen gargaarsaa xixiqqoo biyya keessaa miidhaa hedduu jira naannoo sana kan waraana waggaa meeqa achi keessa deemaa jiru wal qabatee lolaa wal qabatee gadi baanii qotachuu dadhabuu wal qabatee ummatichi miidhameera. Busaan immoo waggaarratti dabalee dhufu cabarratti baqaqasa jedhan jechuudha. Kanaaf qarshiin qabanii mana yaalaa dhaquu hin dandeenye gatii mana yaalaa sana qoricha buusaaf kaffalachuudhaaf homaan qabanii kan nyaatan iyyuu hin qabanii. Kanaaf namni baay'ee miidhameera. Bara darbeeyyuu qorichi hin jiru jedhame. Kan bara darbee waggaa lamaan kana qofa otoo hin taane baran ammoo inumaayyuu ganna keessatti ka'ee jechuudha. Amma ganna kana keessa ootti ka'ee birraa immoo akkam ta'u? Birraa immoo hin caalu. Ganna keessa silaa hir'achuu qaba ture xiqqoo. Birraa immoo bokkaan amma roobee suni hin turaa. Kuufamee tura yeroo sana bookeen immoo garmalee hortii birraa keessa biiroon barnoota Oromiyaas biiroon fayyaa Oromiyaas ji'uma darbe kana keessa immoo qorichaan ergaa jira yaalaan jira kan jedhu ibsa baasee ture xiyyeeffannaa argatuun dhaamsa keenyaadha. Kan biraan ana bira jiru torbee kana keessa kan ijoo guddaa ta'e tokko waa'ee boba'aati. Ji'oota lamaan darban gatiin boba'aa Finfinnee keessaa fi naannoleetti hin daballe jedhee ture ministeerri daldalaa fi walitti hidhiinsa naannolee. Karuu ji'a kana keessa gatiin boba'aa dabaleera. Sababa isaaf immoo kan inni kaa'e mootummaan gatiin boba'aa addunyaa waan dabaleefidhaadhe. Kanarraa jedhee gatiin boba'aa adoolessa kana keessa dabalameera jedhee kan hin daballe kan xiyyaarri ittiin balali'u qofadha. Inni kan dabaleera jedhee gatii isaas ibseera kan Finfinnee akka ka'umsaatti kaaseera. Kanarraa ka'ee gatiin konkolaataalee dabalaa akka jiru Oromiyaa keessatti asuma buraayyuu dabalatee dhaga'amaa jira jechuudha. Tokko gatiin boba'aa dabalaa deemuun jireenya irratti qaala'uu irratti gatii boba'aan kun ammas dabaluun ammas gatiin taaksii gatiin konkolaataa nutti dabalaa jedhanii namoonni gumii kaasan torbee kana keessa bal'inaan dhaga'amaa ture. Eegamas oduun gama kootiin jiru torban kana keessa tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa bara dhufutti paaspoortii mana manattan kenna jedheetu ibsa baasee kan inni jiru. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa kanaan dura tajaajila akka paaspoortii, viizaa, heeyyama jireenyaa, ragaalee bu'uuraa lammiilee fi kan maamiltootaa kennu irratti komatamaadha kan inni ture. Kana hambisuuf immoo barana paaspoortii mana manattiin deemee kenna jedheetu kan inni ibsa baase. Ibsa kanarratti kan argaman hojii gaggeessituun olaantuu tajaajila immigireeshinii fi lammummaa addee Salaamaawwit Daawwit riiformiin ragaa eegalamee waggaa tokko guutaa jiru kanaan rakkoolee amma duran turan fooyyessuun qaba jetteeti kan isheen dubbachaa turte. Kanaaf bara dhufurraa kaasee paaspoortiin akka kanaan dura immigireeshiniitti yookaan immoo buufata sanatti marmaaranii miti kanatti paaspoortii fudhattu mana manattidha jedhaniitu kan isaan ibsa baasanii. Kana kan isaan jedhaniif immoo komii uummanni dhiyeeffaturraan kaaseetudha. Uummanni yeroo hedduu immigireeshinii rakkoon akka jiruu fi paaspoortii fudhachuuf illee rakkoo keessa akka isaan turanidha kan inni ibsamaa ture. Kan hambisuuf immoo bara dhufutti.
Gaarii baga dhufutti mana kan itti haafu dhaqanii madafanii yeroo masaatti keessummeeffamuun malaan maltummaa irraa bilisa ta'uun yoo waan guddaadha. Manatti godina naannolee 13 kana naannee immigireeshiniin lammiilee miliyoona 100 miliyoona 20 manatti kennaa ilaalla. Yaadicha kan yaadatti gaariidha taanaan. Kabiraa kan dhagaame torbee kana keessa tokko gara naannoo Tigraay kan nu geessudha. Naannoo Tigraayitti wanta cimoo lama ta'e torbee kana keessa tokko dhaabbileen naannoo sana keessa socho'an siivilii jechuudha. Naannoon suni naannoo yakka bal'inaan keessatti gaggeeffamu ta'aa jira. Dubartoonni fi haadholiin shamarran garmalee gudeedamaa jiru. Namni saamamaa, namni ajjeefamaa, namni ukkaanfamee maallaqa gaafatamaa jira. Kun immoo dhageettii fi xiyyeeffannaa mootummaa naannichaa kan bulchiinsa yeroo hin arganne jedhanii dhaabbileen 25 ibsa waloodhaan kennan. Nutis gabaasaa turre kanaan dura naannoo Tigraay keessatti shamarran fa'a ukkaamsanii maallaqa miliyoona manaa fidi jedhanii maatii bilbilaan gaafachuu yoo maatiin kennuu dadhaban warri du'an illee jiru. Warri humna qaban immoo kennanii warri gadhiifamanis akka jiran nama ajjeesuun, nama waraanuun, nama saamuun akka babal'ateeru keessattuu erga lolli naannoo sana keessaa dhaabbate naannicha keessatti nageenyi akka hin jirre. Nageenyi sun immoo achumarraati malee humna haala naannoo biraarraa yookaan biyya biraarraatti seenee miti. Hojii dhabdummaan haa ta'uu, seerri olaantummaan seeraa hojiirra ooluu dadhabuun haa ta'uu hin beekamne garuu yakka akkasii achi keessatti Tigraay keessatti bal'inaan deemaa jira jedhanii dhaabbileen 25 kun ibsa kan baasan waloodhaan torbee kana keessa ture. Mootummaan immoo torbee magaaladhumaa torbee darbee keessa sochii jalqabeera. Namootni yakka akkasii raawwatanii fi raawwachiisan qaama mootummaa bulchiinsa naannoo sanaa quba qabuu kan qaamni waraanaa quba qabu jechuudhaan koree hundeessee namoota akkas raawwatan kana garii isaa qabadheera jedheera bulchiinsi obbo Geetaachoo Raddaa. Tokko kana lammataan dhimma Tigraay kan wal qabatu torbee darbee keessa akka ta'e marsaa lammaffaaf raawwiin waliigaltee Piriitooriyaa kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay Afrikaa kibbaatti 2022 walii galan maalirra ga'ee jedhamee marsaa lammaffaa gamaggamameera. Akka nagaa buusuudhaaf walii galeessanumatti waliigalteen sun lafarratti ta'aa jira moo hin jiru ka jedhu marsaa lammaffaas fi mootummaan federaalaa fi kan adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsi yeroo Tigraay bakka bu'oota ergatanii kan gamaggaman bakka taajabdoonni jiranittidha. Taajabdoonni sunis immoo warra waliigaltee sana mallatteessisan gamtaa Afrikaa, Keeniyaa fi mootummaa Ameerikaa bakka bu'aa kaataniin bakka isaan argamanittidha kan inni gamaggamni sun gaggeeffame. Mootummaa Ameerikaa bakka bu'anii kan irratti argaman ergamaa addaa Joo Baayiden kan ta'an Maayik Hameridha. Ameerikaarraa immoo Ameerikaarraa isaanii Afrikaa kibbaa gamtaa Afrikaarraa namoonni biraanis jiru garuu pirezidantii Naayijeeriyaa duraanii Obasanjoodha. Keeniyaarraas argamaniiru. Gaafa Afrikaa kibbaarraas bakka buutuun argamanii turanii. Achirratti kan ka'ee ilaalame maalinni fooyya'inni akka jiru. Mootummaanis gabaasa dhiyeesseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsi yeroos gabaasa raawwii irratti komee qabanis dhiyeeffataniiru. Komee qaban keessatti waa'ee waraana adda bilisummaa uummata Tigraay hiikkachiisanii gara siiviliitti jireenya dhuunfaatti galchuu keessatti maallaqa hin arganne maallaqa waan dhabneef rakkoo keessa galleerraa mootummaan nu gargaarre jedhanii mootummaa komataniiru. Garuu namoota deebisuun akka jalqabe amma yaadamellee ta'in malee sochiin gaariin akka jirudha kan wanni jedhame. Kana kaafatanii warri Tigraay mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii kan argaman ambaasaadder Reedwaan Huseen itti gaafatamaan isaa argamanii turan gaafa jalqabaa garuu dhiisanii baane walakkaatti. Garuu ministeerri haqaa Dr. Geediyoon Timootewoos Dhumaatti turaniiru. Isaan akka jedhanitti mootummaan Tigraay faana fi adda bilisummaa uummata Tigraay faana waliigalteedhaan hojjetaa akka jiranii namni galuu jalqabeera. Kan maallaqa immoo hin dhabne gargaarsa dhabne gargaarsi waan nu hin qabneef waraanni Tigraay akka inni jireenya siviilitti akka deebi'u gochuu hin dandeenye jedhanii isaan kaasaniif Maayik Hamer immoo
qarshiin kanaan dosinii kenname akkam ta'ee inni hanqatee eessa oolchitaniitu hanqatee kan jedhu kaasaniiru. Egaa walii galatti uummanni buqqa'ee kan Tigraay suni bakka isaanii duriitti akka deebi'an gara kibbaatiin jechuun raayyaa fa'aatti Alamaaxaa fa'aatti gama Humaraa fa'aatti karaa dhiyaatiin kana kallattii ka'anii fi ka'anii booda ambaasaaddarii Maasingaa fi Maayik Haamer imbaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti komishinii warra buqqaan kana qeetti deebisuu warra waraanaa kana leenjisee meeshaarraa eekkachiisee jireenya sibiilitti akka deebi'an irratti kan hojjetu faana haasa'aniif torbee kana keessa tokko kanadha. Gama biraatiin oduun bira jiru baqattoonni Itoophiyaa fi Eertiraa Sudaan keessatti argamanii balaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii Human Rights Watch gabaaseedha kan inni ture. Waraanni Sudaan gara mooraa baqattoota dhiyaachaa dhufuu hordofee lubbuun baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa Sudaan baatti argamanii balaaf saaxilamaa jira jedheedha kan inni egaa Human Rights Watch kun beeksise. Dhaabbanni Human Rights Watch kun baqattoonni Itoophiyaa 40,000 ta'an bulchiinsa gadaraaf keessatti rakkoof saaxilamaa akka jiranidha kan inni irra deddeebiidhaan ibsaa jiru. Dhaabbanni mirga namaa idil addunyaa kun lubbuun baqattoota Sudaan miiliyoona 1 ol balaadhaaf saaxilamee jiradha kan inni jedhe. Egaa mootummaan Itoophiyaa fi kan Eertiraa immoo uummata kana gara biyya isaatti deebisuuf tattaaffii taasisaa jira jedhee kan Itoophiyaa kana dura ibsee ture. Egaa gara biyyaatti hin deebine guutummaa guutuutti ammallee rakkoo keessa kan isaan jiranii keessattuu humni Tigraay waraana Sudaan deeggaraa jira jedheedha kan inni ibsa baasaa jiru. Waraanni Tigraay kan Sudaan deeggaranii baqattoonni Itoophiyaa achi keessa jiran immoo sababa kanaaf rakkoof saaxilamaniiru jedheetu kan inni ibsaa jiru. Egaa dhuguma akka jette lammiin biyya kanaa keessattuu naannoo Tigraay irraa baay'een buqqa'anii dhaqanii achi keessa jiru. Naannoo Gondar irraa Qimaantonni illee baay'een buqqa'anii jiru sababa faannootiin. Kanaan duras eenyuma kana ajajaan humna addaa Sudaan Jeneraal Mahamad Dagaaloo namoonni Itoophiyaa loltoonni Itoophiyaa gara Jeneraal Abdul Fattah goranii nu waraanaa jiru ibsa baasee ture. Adda bilisummaa uummata Tigraayitu waraana isaatu nu lolaa jira ture. Mootummaan bulchiinsa yeroo Tigraay fi adda bilisummaa uummata Tigraay immoo kijibadhaan namni keenyi kan Jeneraal Abdul Fattah gargaaree siinsi waraanee jiru kan jiru deebii kennee ture. Isaatti aansee immoo Jeneraal Abdul Fattah immoo mataansaa ani namoota Itoophiyaa keessattuu dubartoonni kan snaayiperiidhaan qiyyaafatanii nama adda baasaniidhaan Jeneraal Mahamad Dagaloodhaaf isaan gara goranii na waraanaa turan qabadhee daangaa irratti Alfaashaagaa keessatti qabadhee jedhee innis dhiyeenya kana ibsa baasee ture. Garuu waliimachuun isaanii ture jechuu barbaade. Oduma wal fakkaatuun waraana Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun lakkoofsi namoota du'anii 9,000 olidha kan inni jedhama kan inni jiru. 9,000 olidha kan balaaf saaxilamanii du'anii jiru jedheetu miidiyaan biyyattii kan inni gabaasaa jiru. Miidiyaan Sudaan. Tole akka biraa immoo gara xumuraatti deemaa jirra. Torbee darbe keessa kan dhagahame ammas waa'ee dhaabbilee siivikiiti. Siivikii hawaasaa karaa biyya kana keessa socho'an keessatti tokko caalaan isaanii Finfinnee keessattidha. Fi sabaa himaalee yookaan reediyoo hawaasaaf galmaa'anii socho'an waliigalatti kan 25 ta'aniif hayyamni hojii isaanii irraa haqamee akka isaan diigamanillee kan dhagahame torbee kana keessa ture. Abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasummaa to'atu kan federaalaa jechuudha. Dhaabbilee 205 kun kan isaan haqamuu danda'anii fi akka seeraatti dirqamni seera isaan irra kaa'eeru bahuu dadhabanii silaa akka seeraatti waggaa 3 gabaasa hojii isaanii fi qorqortii oditii herrega isaanii baasiif galii isaanii anatti galchuu qabu ture. Kadheen naagamee waggaa 3 guutuu galchine waxabajjii lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Waxabajjii hanga 30ttis galchaa jedheen gaafadheen galchuu waan didaniif 204 kan ta'an raadiyoo dabalatee raadiyoo hawaasaa dabalatee dhaabbileen adda addaa kan waldaa ogeessota fayyaa dhuunfaallee dabalatee jechuudha. Fayyaa waldaalee fayyaa dhuunfaa kan reediyoo hawaasaa dabalatee akka hayyamni isaanii haqame isaanis diigamanii bittinnaman taasiseera kan torbee kana keessa dhagahame kanadha.
Biyya alaa keessaa kan ta'e immoo tokko waa'ee Keeniyaati. Keeniyaan ollaa keenyadha. Dhimma achi keessatti ta'u dhimma biyya keenyaa waa qabata. Gara torbee lamaaf guyyaa 10 fi fincilli guddaa ture. Hiriirri bahamaa ture magaalaa Naayiroobii fi bakkoota kaanitti. Sababni hiriira sanaa mootummaan liqii guddaa turre jira. Baankiin addunyaa maallaqa kanan sii liqeessuu danda'u yoo ati imaammata dinagdee kee fooyyessitedha jedheeni. Kanaaf idaa sana kaffaluudhaaf kan IMF fi World Bankiin jedhan jaarmiyaan maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa kan isaan jedhan guutee maallaqa liqiin argadha jedhee kan inni karoorfate gatii bittaa dabaluudha. Bittaa daabboo faa, bittaa zayitaa faa, bittaa waanuma nyaatamu waanuma guyyaa guyyaadhaan ni ta'u daayiparii faa kana faatti dabalee inni kaanis jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni saayikilii faa qabu, namni mootora faa qabu waggaa waggaatti walakkaa gatii sanaa kaffaluu qabdu jedhee gatii daabboos gatii ruuzii faa gaafa gatiin dabaluu uummanni isaa jireenyi nutti qaalee jiru daranuu nutti qaalessuuf deemtaa kana kaffaluu hin dandeenyu jedhanii hiriira bahanii keessattuu dargaggoonni Naayiroobii keessatti guyyaa 5-6 tokko hiriira erga bahanii booda pirezidantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon gadi banii kan daabboo dhiiseeraa jedhani. Sunittiin dabalu kan daabboo jennaan uummanni daabboo qofa miti zayitiinis akkasuma kan ijoolleen ittiin wanni goonu daayipariinis akkasuma kanaaf wanta bu'uura keenyaaf nu barbaachisu irratti dabaluun qabdu jedhanii gaafa hiriirri itti hammaatu dhumarratti paarlaamaa cabsanii seenanii warri walgahii keessa turan miseensonni paarlaamaa inni kaan baqatee mana fincaanii seenee ofitti cufee inni kaan konkolaataa keessa seenee inni kaan manoota biraa seenee ofitti cufanii inni kaan baqatee gariisaa paarlaamaa sana keessaa caccabsanii ibiddatti kaa'anii poolisiin biyyittii qilleensa nama boosisu gaazii nama boosisu imimmaan nama boosisu fi bishaan itti dhukaasanii warri miidhaman jiru namoonni gara 13 akkas du'aniiru booda gara 21 galee jedhamu 38 immoo madaa'aniiru achi keessaa kan miidhamte hin duune kan qaamni xiqqoo miidhameera jedhame obboleettii obbo Obaamaa pirezidantii Obaamaa Ameerikaa duraanii karaa abbaadhaan tokkodha. Kun erga ta'ee booda Wiiliyaam Ruutoon gadi baanii dhiifama gaafatanii. Lammiin koo, bolaan koo, ijoolleen koo du'uu irratti baay'een gaddaa. Ani akkas ta'an seenee nama sin dhaga'uudhaanii jedhee karaa Tiwiitarii kallattiidhaan gaazexeessitoota biyya sanaa kallattiidhaan waamee gaaffiif deebii ajaa'ibaa taasisan. Sodaa malee gaaffiin kallattumaan gaafatu hanga amala isaa fi bifa isaallee dhimma dhuunfaa isaallee tuqutti. Isaan immoo toon aariin sin hidha toon jedhiin, sin ajjeesa toon jedhiin, sin ari'a toon jedhiin miidiyaalee dhuunfaas waamanii gaaffii gaafatamiif deebii kennaa turanii uummanni kiyyaa dhiifama naaf haa godhu imaammata dinagdee haaraa gatii dabaluu taaksii dabaluu irratti kan xiyyeeffadhe sana hunda isaayyuu dhiiseeraa jedhan. Kanaafis immoo waan dhugaa qorannoo taasiseen dhugaa gadi baasaa warra miidhameefis warra du'eefis jedhanii qaama mootummaa irrattis tarkaanfiin fudhaa jedhanii mindaan miseensota paarlaamaaf dabalamuuf tures hambisanii. Isaatiinis hin dhaabbanne torbee kana keessa inni guddaan dhagahame tokko kaabinoota isaanii hundumaa diigan. Ministeera Hajaa Alaarraa kan hafe hundaa diigan. Ittaanaa isaanii fi ministeera Hajaa Alaarraa kan hafe hundumaa diiganii itti gaafatamaa mana murtii waliigalaa kan biyyattii illee dabalatee hundumaa diiganii namoota haaraa bakka buufachuudhaaf murteessanii maaliifidha jennaan kan uummanni akka hiraaru godhe malaamaltummaa fi uummata kan rakkatu kan godhe warra kanadha warra seera baasu kanadha warra kaabinoota kanadha jechuudhaan mootummaan sagalee uummata isaa dhageenya jiraachuu hin qabu ani gatii hin qabu yaada uummata koo erga dhaga'u ta'ee gaaffii isaanii erga deebisu ta'ee humnaan aangoo ta'uun koo gatii hin qabu jedhanii kaabinee isaanii hundumaa diiguun kunis kan dhaga'ame torbee kana keessaa gaafa isaan akkas godhanii immoo warri isaan mormuudhaaf hiriira ba'an gariin hundallee miti gariin Naayiroobii keessatti hiriira ba'anii warri gammadanii sagalee dhageessifatanis jiru. Mootummaa nuu taate amma gaaffii keenya dhageessedhaniiru. Kun barumsa gaariidha. Jenneetu kan deebisnee si dhageessifne keessaa kanadha. Daawwattoota keenya egaa kanadhaaf jenne kan nuti
Egaa daawwattoota keenya kanarraaf jennee oduu filannee dhiyeessine taateewwan gurguddoo biyya keessaa biyya alaa kan jenne hanga ammaatti kan isin dhiyeessaa turre kana fakkaata. Kanaaf waan waliin turtaniif immoo guddaa galatoomaa jenna. Torbee immoo dhimma biraatiin wal qabannee walitti deebina haaluma wal fakkaatuun oduu haaraatiin. Isinis haalaaf bakka gaarii keessa akka nu turtan abdii qabna. Kan isin waliin turre qopheessinee kan dhiyeessaa turre badhaatuu Taakkalaa Fandessoo Duusraati. Ogeessi kaameraa fi kan ediitii nu godhe immoo Geetoo Lamaayyooti.